Shamara cimtuu akkamitti dhiira filatti shamarri cimtuun shamarri goobazii taate karraayilii qabdu shamarri kaayyoo guddaa qabdu akkamitti dhiira filatti qabxii jahaan isinii qabaddee dhufe mistiraa fi hiccitiidha. Kanaafiyyuu hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroon amantii biraa hordoftan akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Nageenyi keenya kan jaalalaa fi kan onnirraa burqee akkasiin jirtan sinaa qaqqabu. Tole sagantaa jaalalaatiin isinii dhufnee jirra har'allee. Sagantaa keenya kan jaalalaa torbirra torbatti isinii gadhiisama jechuudha. Barumsi keenya kan jaalalaa jechuudha. Sagantaa jaalalaa jechuun gaaffii deebiiti. Barumsa jaalallee fi jaalalaa. Jaalallee lamaanii fi jaalalaatu isinii gadhiisama jechuudha. Har'aafoo qabxii jahaan isinii qabdee dhufe. Shamarri dhugumaan cimtuudha jennu akkamitti dhiira filatti? Mallattoo akkamitti filatti? Filatta jennee kan riqxanii ta'an yoo maalirraa bilisa taatedha? Yoo maalisaarraa filattedha? Akkamitti filachuu dandeetti? Abbaa manaa gaarii kan jireenya isii jijjiiree waan isiin keessa jirtu sana jijjiiree jireenya gammachuu keessa isii seensisee yoo duraa gammachuus qabaatte gammachuu dabalataa laatii fi abbaa manaa gaarii ta'ee fi ilmaan isiitiif abbaa gaarii ta'ee fi jireenya isii taarika isii waan gaariitti isii jijjiiree abbaa manaa gaarii kan isii ta'uu danda'u akkamitti filatuu dandeetti? Malkii isaa filatti? Kana hundumaa waliin ilaallu ta'a. Qabxii ja'a hanga dhumaatti wajjin tura. Irraafatti ilaalaa itti gochuu. Madaabatti dandeettu tokkoffaa irratti nama nagaa siif kennu. Nama jireenya kan kee gammachuutti jijjiiru. Nama nagaatti qabbisan nagaa sii dabalu. Nagaatti qabbisan nagaa si dhabsiisu osoo hin ta'in jechuudha. Biyaas bara namoonni tokko nagaatti qabbisan iyyuu nagaa si dhabsiisaniitu balaa keessa si galchu. Kan nagaa gaarii sii dabaluu danda'u. Kan nageenyi sitti dhaga'amu yoo isa wajjin jiraatu. Yoo isa wajjin jireenya kan keetti fudhatan nageenyi sitti dhaga'amu. Gammachuun sitti dhaga'amu ta'uu qaba jechuudha. Maali tokkoffaani kan gammachuu sii laatu ta'uu qaba. Kan gammachuun sitti dhaga'amu ta'uu qaba. Haasaa warratti ta'inaa waan mararattuyyuu kan gammachuun sitti dhaga'amu. Gammachuun sitti dabalamu. Yoo gammachuun siin dabalame faayidaa sii qabare. Yoo ammallee nageenyi isa wajjin nageenyiin jiraatiin nageenya gara kamiiyyuu haa ta'u. Nageenyi yeroo baay'ee jidduu keessa lamaachuu hin argamini jiraanitti seenuu hin danda'amu jechuudha. Dubartiin sammuu gaarii qabdu, dubartiin sirriitti yaaduu dandeettu waan akkana kana filatti jechuudha. Tokkoffaan nagaa fi gammachuun yeroo isa wajjin hin jirtu san sitti dhagahamaa jira. Hagamta akkasitti dhagahama. Gammachuu sii dabalaa jira. Namni kun dubartii yaaduu dandeettu jechuudha. Hagamta akka nageenyi sitti dhagahamaa jira. Haga isa wajjin walitti dabalamti kana. Jechuun jaalallee erga taatan kan hagamta akka nageenyi sitti dhagahamaa jira. Hagamta akka gammachuu sitti dhagahamaa jira. Jireenyi kee haala kamitti deemaa jira? Jamara ani gammachuu argattee ilmaan kee gammachuu argata beeki. So gammachuu sirraa ka'eet gara manaatti dhufa manarraa gara ilmaatti dhufa jechuudha. Kanaaf isa wajjin nageenyi sitti dhagahamaa jettee akkuma isaan gammachuu sitti dhagahamaa jettee adda baafachuu qabda jechuudha. Hagamta akka gammadaa jirta. Hagamta akka gammachuu sitti dhagahamaa jira. Ammoo gammachuu duraan qabdu iyyuu dhabdee jirta. Yeroo tokko bar gammachuu seerka dhabne erga waan hundaa iyyuu dhabne iyyuu abdii warroonni hin jiran jechuudha. Gaa'elatti fa'aa seenuun jira jechuudha. So gammachuun tokko sargeenii akka hin dhagahamne jechuudha. Hundi goggora guddaadha. Dubartiin sirriitti yaaduu dandeettu kanarratti sadarkaa tokkoffaarratti baay'ee tukurati goote. Nama qaama kee kabaju. Nama akkasuma san immoo iyyuu mirga qaama keetii eegu jechuudha. Akkuma san immoo yaada kan keessii kabaju. Waa hundarratti nagaa siif laatu. Waa hundarratti gammachuu siif laatu. Gammachuun sirriitti sitti dhagahamu haasaa isaarraa, hojii isaarraa, waa hunda isaarraa gammachuun sitti dhagahamu ta'uu qaba jechuudha. Namni ati gaa'ela keessa wajjin seenuu qabdu jechuudha. Yoo cirraashumayyuu nagaa duraan qabdu si dhabsiisu taate faayidaa takkayyuu siin qabu jechuudha. Gaafa daarii keessa seentee nagaan qabdu hoora daamboon keessa shakkiin qabu jechuudha. Kanaaf nama nagaa namaaf buusu barbaaduun barachuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo tokko madda gongorreeti malee kan tidaaritti seennee tidaariin diigamu osoo itti yaadneeti seennee madaallee seennee tidaariin diigamu. Yeroo tokko bar shamarran keenya osoo itti yaadin osoo waan kanatti hin yaadin tidaarii keessa seenan. Tidaarii keessa erga seenan immoo ilma horatan. Gaafa ilma horatan san immoo gaabbiitti dhufan jechuudha. Maal jedhani gaaf osoo gaafsanitti yaadee jiraadha. Osoo gaafaa finna akkasnaan jedhe sani itti dhaabbadhee yaadee mana tidaariitti wajjin seenuu baadhiifaa jedhan. Gaabbiin boodan deemu osoo gaabbiin amma itti yaadiitti jiru. Silaa warri heerumtan warri heerumin carraa guddaa qabdan warri barumsa kiyya kana daawwataa jirtanii carraa guddaa qabdan jechuudha yoo irraa fayyadamtan. Inshaallah
akka fayyadamtan immoo abdii guddaan qaba dhibba keessaa dhibbatti jechuudha. Lammaffaan immootiyyuu wanta irraa isa laallatu qabdu jireenyi isaa yoo si gammachiise ta'uu qaba. Namoonni tokko barkan jireenyi isaanii sin gammachiifne jiranii warri jijjiirama fa'aa jiranii warri jijjiirama lamanne jira. Waan badaa isaa argaa jechuudha. Kun sirrii miti. Jireenyi isaa kan inni amma keessa jiru kun si gammachiisuu qaba. Nagaa kaasiif kennuuf kan si gammachiisu ta'uu dirqama jechuudha. Si galaan jireenya isaatti qaanfattu. Nama osoo namni na argeeti jettee itti qaanfattu. Nama sooriyoonni kiyyaa isa wajjin na argee jettee itti qaanfattu. Si galtee nama itti qaanfattu takkatti jireenya isaarraa qaanfachaa maatii isaa ta'innaa isa ta'innaa wanti si jibbisiisu wahii jiraachuu danda'a jechuudha. I think sanyii ta'uu danda'a, hattuu ta'uu danda'a. Wanta si qaanfachiisu tokko qabaachuu danda'a. Garuu jaalalli isaa si moo'ee jira. Jaalalli isaa si moo'ee jira jechuudha. Jaalalaan jettee jireenya inni keessa jiru sana hiyyummaa siin jechuu hiyyaan. Hiyyummaa ni jijjiirama. Namoonni jireenya adda addaa waan adda addaa qabanii jiru jechuudha. Waan isaa sanitti qaanfachaa, waan isaa sanirraa sodaachaa, waan isaa sanirraa akkam ta'e laata jechaa osoo nageenyi sitti hin dhageemne itti heerumte taanaaniin itti daariin ta'u. Kun itti daariin ta'u jechuudha. Shamarran xarkarraa ta'an wanta kana dhaabbatanii itti yaadan osoo abbaa manaa hin qabanne jechuudha. Kanaaf itti yaaduun barbaachisaadha kan isin jedhaa ture jechuudha. Ammallee kan isin gorsaa jiru jechuudha. Inni kasi jaalate wanti wahii isa waametiin sirraa jechuudha. Wanta wahii sirraa jaalateetiin atis wanta wahii jireenya isaa keessatti jaalatuu fi qabda jechuudha. Dirqama inni si jaalatee qofaa fi miti kan itti heerumuu qabdatis mirga filachuu ni qabda. Mirga inni akkamitti jettee laallatu ni qabda jechuudha. Kanaaf akkuma inni waa sirraa laallate atillee isa laallatuun dirqama jechuu barbaadeeti. Hiriyoota isaa wajjin giriinyatiin inni qabu jechuun hiriyoota isaa wajjin walitti dhufeenya inni qabu. Akkuma isa maatii isaa akkamitti namoota biraa jaalala qaba, akkamitti hawaasaaf jaalala qaba, akkamittiin of bira darbee hawaasa oolcha namni kun waan isaa tokko irraa jaalachuun dirqama sitti ta'a jechuudha. Dhiira ta'ee fi miti kan jaalatu dhiirri hedduutu jiraati. Dhiirri tokko irraa waan tokko jaallatanii si galtee xankaarra namni kun nama gogeziidha. Nama burullee immoo mana isaa qabachuu danda'u jireenyi isaa akkana. Akkamitti jaalatama hiriyoota isaa biratti, akkamitti kabajaa qaba hiriyoota isaa bira, akkamitti ulfina qaba hawaasa bira, akkamitti namaaf kabaja qaba. Waan tokko irraa madaaltee jaallachuun osoo nama rabbii isallee jaalatkaate jechuudha. Inni kun sadarkaa tokkoffaa hin qaba, sadarkaa tokkoffaa qaba jechuudha. Rabbii isaa jaallachuun, rabbii isaa jiraachuun, amantii isaatiin jiraachuun, amantii isaa jaallachuun, amantii isaa miskiina bira dhaabbachuun waan gaarii guutumaan guutuu nama hojjetu nama hawaasa biratti jaalala qabu. Na dassi jedha nagaa sitti dhaga'ama bakka dassi jedha si boonsa kan zinjii sagadhee ta'e siifuu waan godhu haa wallaa waa godhu miti. Shamarran uumamni isaanii wanti uumamaniif jechuudha. Shamarran dhiiraaf raddaatii ta'uudhaaf dhiira dudduuba ta'anii dhiira jajjabeessuudhaaf kan dhalatan jechuudha. Garuu yoo laaffataa ta'e shamarri raddaatii wanti taatuuf hin jiru. Shifeerilaa fi raddaatiin maalaa godhuuf raddaatiin makiinaa duuba harkisaa fi makiinaa duuba gaffaa fi yoo raddaatichi dadhabaa ta'e shifeertichi yeroo dadhabaa ta'e raddaatichi wanta godhuuf hin jiru. Jireenyi kan ifa taatu yookaan immoo iyyuu abbaa manaa haati manaa kan jireenya mana isaanii bilisoomsuu danda'an yoo walii beekanidha. Jechuun yoo jajjabaa ta'anii waliif hubatanii. Fakkeenyaaf kan amma viidiyoo hojjechaa jira. Viidiyoon jedhu kan abbaan manaa kiyya yoonarraa hin jaalanne waan addaati. Maaliif jireenya isaatiif jeeqamaa jechuudha. Irratti walii galuudha. Yoo hin dadhabame immoo viidiyoo kana hojjechuu dhiisudha jechuudha. Kun immoo waan biraati. Fakkeenya isinii fudhadhee jechuudha niin ture. Inni namuma callisaa ta'e nama waa'ee boruu hin yaadne yoo ta'e ati bichaan dhiibdee hojjettiin jarri geettan jiru jechuu barbaadeeti. Naa hubattan jedheen hin yaada. Kanaaf waan tokko irraa jaallachuu qabda. Gobezinnatii isaa, dhiirummaa isaa si galtee waa hundaan nama si boonsuudha, nama firaa kee boonsuudha, nama si hin qaanfachiifnedha, nama firaa kee irratti si hin qaanfachiifne, hiriyoota kee irratti si hin qaanfachiifnedha, nama siif ta'uudha.
inni si jaallatee jira mi tarii malki kee si jaallachuu danda'a I think tarii immoo iyyuu mooyaa kee si jaallachuu danda'a hojii kee pilaanii kee jaallachuu danda'a atis waan tokko irraa jaallachuun dirqama jechuudha samarran keenya yeroo tokko akka mirga hin qabnetti ilaalan mirga maalii mirga laallatu amma qubee jiranii fini laallatteet keessii ta'etti heerbuta malee akkana gadi guggatadhiiti jala shirshir jaan sun hin jiru sun hafee jira jechuudha jabanni sun hafee jira sadaffaan kan dhiira ittiin madaaltu dhiira hin jarjarre dhiira sin jarjarse dhiira qiyaamee asittiin buufne harruma si argeeti harra si fuudha sin jiru harra si argeeti harrumaa waan biraa sin jiru dhiira akkasii sanaa boruuf sii ta'uun isaa shakkii ta'e jechuudha dhiirri na ariifatu laanni boruuf si barbaadu na ariifatu sirriitti yaada waan hundaa jechuudha shamarran tokko asirratti dhiira tokkoon gaafa wal baranii akka isan dhabneef jedhanii humna qaban hunda fayyadaman waan danda'amaa ta'e hunda ni godhaniif isa dhabuu waan hin barbaanneef kuni garuu dogongora guddaadha kun jaalala keessatti dogongora guddaadha jaalala dhugaa keessatti dogongora guddaadha jaalala liqii deebisuuf jaalala wal sheematu akka midhaan yoo ta'e malee dhugaa dhabee kun dogongora guddaadha dhirri yeroo sii kenne si madaalee namummaa keessa jaalatetti heerumuu qabda malee dhiira si ariifachiiseeti illee immoo ariifattee si harkachuudhaaf aarsaa hunda kaffaltu sun dogongora suni baay'ee dogongora jechuudha jaalala dhugaas hin ta'u jaalala torbee lama yoo ta'e malee yookaan jeeshanii yoo ta'e malee yookaan yoo jabaatee waggaa tokko lama ta'e malee jaalala zilaaqii ta'uu hin danda'a jedhee yaaduun akka kitaabicha kana keessatti dubbatamullee akkasuma jaalala akkasii zilaaqii ta'uu hin danda'u. እና አቲያን አከሰን ደምኔ ባርሳ ከፈለው ሶን ታይንቲ ኢነ አከሰን ደምኔ ባርሳ ከፈል ይረት ሸመረረት ያርሳ ከፈለ ማለ ሸመር ይደረት ታርሳ ከፈል ውዲ ተውከንኪ ቃሊ ተውተንኪ ኦላንቱማ ኪንኪ አርጊሲ ሲመሌ ጀለቲ ኩፍቴ ሰንሸመቲን ሲግልቴኒ ቦሩዳ ዩ ካም በርባዱ ታቴ ጀቹዳ hangaፌቲ ቀቤኛ ከቲ ቀባል hangaፌቲ ናመ ጋሪቲ ዳቡ በርባዲ dhabi malee aarsarratiin kaffaliin isheematiin inbitiin jaalalli inbitawu shamaraadha waan taateef inni si abbitu malee okay akkasitti maatii keetiifis ifiillee kabaja kennitaa jechuudha innaa dhiira silkiinis ta'ee dhiira qaamanillee waliin haasoftees yoo ta'e dhiirri ariifatu kun simmeetii yookaan fedhii yeroo sanaatiif malee yookaan dhiira jaalalaaf sakkare fedhii yerootiif sakkare isa maraataa kana ni jiraani akkasitti fudhatama akka kitaaba keenya keessatti dubbisetti namoonni akkasii suni achi keessatti galma malee mana haadha mana abbaa manaatti wal qusan keessa hin jiranii jaamee jira kana sisiyooti yaadan argachuu dandeettanii namoota akkasii ariifatanii wal fudhanis eessa akka jiran argachuu dandeettanii so rabbi sojaan karaan taa'inaa jaamanii jirani so of eeggannoo godhuu fi nama madaaluun jireenya isaanii irratti waan deeman itti yaadanii deemu barbaachisaadha ilma namaa irratti jedhanii zinjettee aarsaa hin kafalin waan fedhe aarsaa fedhe waan fedhe sitti haasa waanuma fedhe siin haa jedhu si ariifachiise taananiin si wajjiniin wakki deemuudhaaf si ariifachiise taananiin si duukaa waan garagaraatiif ni jiraan si ariifachiise taananiin namni sun boruu siin barbaadu boruu keetillee ergixanyaa miti nama akkasii sanii jettee aarsaa takkaayyuu hin kaffalin waan takkaayyuu hin kaffalin siigaltee kumarraa dhaabi yeroo masanitti akkuma ariifatetti haafutu ofirraa dhaabi jechuudha maaliif beektaa wanni inni ariifateef jireenya kee balleessuuf malee jireenya kee tolchuuf miti nagaa kan kee kan amma qabdu kana balleessii gadda keessa si galchuuf malee waan biraatiif miti keessatti dhiyaataa jiru jechuudha dhiirri akkas ariifatu hunda jechuu kiyyaa miti maaliif warroonni shamara takka ni bareeddi arganii jiranii yaabota haadha manaa godhadhu hina jalaa fuudhaadha manaa godhadhu dhiirri jedhus ni jira kana keessa dhugaanis ni jira garuu harka irra caaliin soba jechuudha harka irra caaliin dhiira yeroo sanitti bakka fedhii foonii bichaas barbaadu waan akkasitti bakka kanatti baay'atee argama guutumaan guututti hayyamamaa miti jechuudha dhiirri ariifatu dhiirti tasgabbaa'eet yeroo sii kenneet waa baay'ee sitti haasa'eet
tasgabbiidhaan akka obbolumaatti sitti dhiyaate tasgabbiidhaan si baree tasgabbiidhaaniin gara mana gaa'ilaatti deeman malee maali ga'a Adaamarraa gara dheeraatti gara Finfinneetti deemutu waan maqallaalis jiraan akkasii miti beeku. Dhiirti akkasii hin sakkaree jedhama jechuudha. Kaariin isaa gaafarraa galee siqate deema jechuudha. Kanaaf aarsaa hin kafalin jedhee si gorsaa jechuudha. Kanaaf dhiira sakkaree jiru nagaa sitti haasaa jettee yaadda malee inni nagaa hin qabu jechuudha. Gurgaariifatu suni yeroo dhuma argeef yeroo dhuma san waa'een biraa camallaquu nagaa hin qabu. Gaafa nagaa isaatti deebi'ee garuu si gata jechuudha. Maal keessa akka jiru iyyuu ofii isaatti iyyuu ifin beeku jechuudha. Karraa haasa'aa jiru abbaa biraa waan ta'eef. Waan fedhe siin jee amantiidhaan illee osoo waada fedhe sii gale iyyuu amanteetti seenii nama akka isaanii jechuudha. Maaliif gara eenyummaa isaatti gaaf deebi'ee si gatuu danda'a jechuudha. Arfaffaan immoo iyyuu dhiira akkamiin filatuu qabda. Haasofti isaa hundi haasofni inni si wajjin taasisu hundi kan boruu waan gaarii boruu har'a osoo hin taane tokko jiraate. Bora akkas goona iftaan akkas goona torbee kana akkas goona torbee dhufummoo akkas goona jee pirogiraama sii ka'a. Dhiira akkasiisan osoo hin taanetti dhiira boru pilaanii boru sitti haasa'u. Boru akkas taane ilmaan akkasii horanne ilmaan keenya akkatti horanne akkana goonee jireenya boru sitti haasa'u ta'uu qaba. Wayi dammoo si wajjin taa'ee yeroo amma fakkeenyaaf wal affeertanaa ta'uu haasa'u keessatti waan garaagaraa baqa waan waa'ee qaama keetii hin bareedaa waa'ee bareedina keetii sitti himu waa'ee waan margi bakka buusitti waan akkasii san irratti tokkorratti godhe taanaan illee dhiisi. Bareedina kan kee al tokko sitti hima malee 90 sitti himu ayidoon sitti himuu mirga qaba garuu iyyuu baqa haasofni isaa marti waanuma sanii bichaa irratti tokkorratti godhe waanuma yeroo sanii irratti tokkorratti godhe yoo jedhe dogongora keessa jira jechuudha. Waa'ee jireenya boruu waa'ee boruu akka deemuu qabdan abjuu boruu pilaanii isaa kan boruu sitti hima jechuudha. Naa yeroo mayyuu kennu baqa cimiliqliq jechuudhaaf yeroo iyyuu qabu jechuudha. Kan sitti haasa'u waa'ee gara fuulduraatti yoo ta'e onni irraa akka sitti haasa'aa jiru beekuu dandeetta jechuudha. Dhiirti qubna garanyaan dhiirti goobeziin dhiirti dhiira jedhamtee jechuudha. Baqa waan haasa'uuf waan hojjetullee wal bira qabeet wanta kana hoo dubbadhe irraan qaafadhu jedhee akkasii sitti dubbata jechuudha. Yeroo tokko bara dhiironni jajjabaan kun shamarran wajjin haasa'anii qaafatu. Waan hin jirre naasa'anii dhiirti dhiira ta'an jechuudha. Akkuma dhiiroo bira ga'e ani akkasii jaaniif jajan kana kan boru sitti qaaffadhaan hajaa takka irraa hin qabne dhiirri tokko ni qaaffatan an akkee jira jechuudha. Ni qaaffatan dhiirri tokko keessumattuu dhiirti sooshaal miidiyaa irratti feemas ta'an kuni ni qaaffatan sobbuudhaaf jechuudha. Tokko isin jiraan hin jenneefi xankaarinatti ati duraan qabduu fi ati goobazii kan duraan turte achirraa gasii buusuu yaada taanaan dhaabbadhutti yaadii dhaabsiseetti ofirraa. Sababni isaas beektaa xinakkaaree kan keessa dadhabsiisa taanaan bu'aasii hin qabu. Ati xinakkaaree dabalataa barbaadde jajjabina dabalataa barbaadde jireenya gaarii barbaadda malee xinakkaaree kan keessi serkaa fuudhee dabalammaa kan keessi serkaa fuudhee hojii kan keessi buusee akka barbaadetti gadi si deebisee si bulchuu barbaada taanaan harka isaatii beeku. Kun sirrii miti waan ta'eef. Kan jireenya akkatti deemaa barjee si barsiisu waan gaarii ati fakkeenyaaf gaa'ela keessa maaltu jira jetteetu dhageettee hin beekne sitti himee si gammachiisu akkati gammaddee isaa fudhattuuf waan gaarii sitti himuu danda'u si barsiisuu danda'u ta'uu qaba. Hin beektu jiraachise darboo osoo hin taane kanan beektu eega ta'e namni kamuu namarraa barata waan inni beeku ati beekuu dhabuu dandeetta waan ta'eef osoo salaatu mallee wallaaltee salaataa si barsiise. Ani akkam haasoftanaan jechuu dandeettan. Aniyyuu jaalallee kiyyaan na barsiisee hin beekuuti dura. Anayyuu jaalallee kiyyaan na barsiisee hin beekuu dura. Hai dhiirti ati jaalatuu qabdu kan ati filatuu qabdu jechuudha. Zahaffaanii waan irra oole sin dhibsu. Tikkileenyaa waan irra oole bakka oole waan hojjetaa oole sin dhibsu. Okay, barumsa guyyaa irraa kana fakkaata ture. Barumsa guyyaa irraa kan marratti xumurraa
barumsa itti aanu haga walitti deebinutti yeroo gaarii